ورحمة الله وبركاته. دعوتو هردفتو خينيا أكم جرتن نجا فيادا سلاما خينيا باكا جرتن مرت على في خيسا كان جرتن باكا جرتن مرت اسن هاغو جتا قبين أرانتنا قبين فن اسن بران كهودمو قبين بدا سينادا أرانتنا نما لبو دانجيرو قبصو أورمو خيستي نما باكا قدا قبو إيغالي قبصو أورمو دا bara 1970 irraa 60 irraa eegalee namoota shoora guddaa taphatan keessaa ka'arraan tana lubbuudhaan jiru mul'is gadaafaa Elamoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa gootota gameeyyii qabsoo tanaati wajjin bu'aa bahii guddaa warreen bahan keessaa Muhammad Usman yookaan Muhammad Misiyoon nama tokko seenaa isaa arraan tana kan isinii dhiyeessinuufis waa maleedhaa miti. Otoo inni lubbuudhaan jiru, otoo inni if dhagahu, dhaloota arra jinishinii kanaaf kan ol ka'aa jiru, seenaa isarraa odeeffannee kan seenaa kanatiif odeeffate Abdii Mahammad Daawud qopheessaan ammoo Boonaa Birraadhaati. Maaliif isin biraaf gahuuf deema qophiin tun barbaachisaa waan ta'eef dhaloota arraa kanaaf qabsoon Oromoodhaa eegalleen siidaa bifa kamiin eegalamte eessatti eegalamte waan jedhuuf odeeffannee qulqulleessinee isin biraan gahuuf deemna. Ogeessi kaameraadhaa fuullee kiyyatti argamu Abduu Naasir Muhammad namoota seenaa tana wajjin xinxalle Abdii Mahammad Daawud Boonaa Birraadhaa kan isin biraan gahu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana tura. Obboleessi keenya Muhammad Usman yookaan Muhammad Misiyoon yeroo ammaan tana biyya Awurooppaadhaa Kanaadaa Kalgaarii jiraata. Kanaaf seenaa qulqulluu tanaa takka gartee quwwa itti laattuu nam tokkollee hin dandeenye odeeffannee isin biraan gahuun keenya nutu nama carraa taaneeti jechuu keenya. Eegalliin qabsoo Oromoodhaa Harargeedhaatiin uummata Harargeedhaatiin eegalamte. Namoota hin goomne kan maqaan isaanii dhalootaa keessaa hin baane warreen akka Muhammad Umar Qaatii 50 shubbisaa fa'aa. Muhammad Umar Qaatii yeroo ammaan tana lubbuudhaan jiru fuula rabbitti haa tolu 80 jannataatiin isa haa qananiisu. Ajeeruun 50 shubbisaan gameessi hundeessaan qabsoo Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaati wajjin warreen hundeessan keessaa nama jalqabaa tarree duraa irratti argama. Garuu inni lubbuudhaan ni jira. Warreen hin jirreef ammoo rahmata kadhachaa warreen jiru umrii dheertuu jechaaniin ajeeruun akkasumatti Muhammad Bookeedhaa Sheikh Muhammad Adam fa'aa dabalatee namoonni hedduun kanaafuu galmee seenaa keessatti isiniif qopheessinaa Muhammad Bookeedhaa yeroo ammaan tana biyya Imaaraat Dubaayitti argama. Ajeeruun 50 shubbisaanis biyya jira. Jarri kun fuula Rabbii galanii jiranii kan warreen fuula Rabbii galaniif rahmata kadhannaa kan jiruuf ammoo Rabbi umriin haa dheerisu jecha dhaloonni arra jiru warra jirurraa seenaa dhugaa barachuun barbaachisaadha. Kanaaf isinoo maal jettan nufaana turaan afeerraa keenya. Gabaabduu bu'aa fi bahii gooticha keenya Muhammad Usman yookaan Muhammad Masiyoon akkaataa eegallii qabsoo Oromoorraa galmee seenaarraa isin biraaf gahuuf deemu. Qopheessaan seenaa tana Boonaa Birraadhaati. Ogeessi teknikaa fi kaameraa Abduu Naasir Muhammad kan seenaa kana nu biraan gahe Abdii Mahammad Daawud. Seenaa gabaabduu Abbaan Gadaatii fi gootichi Elamoo Qilxuu Faanis qilleensa haaraa afran qalloo keessaa bahan walakkaa bara 1960moota keessatti sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa hayyuun keenya guddaan Sheek Muhammad Adam wallisaa Muhammad Bookee wallisaa 50 shubbisaa Abdullaahi Lungoo Muhammad Umar Qaadii Elamoo Qilxuu fi warreen biraa wal gahanii maqaa ABO'tiin if ijaaranii heeraa fi seera tumatanii alaabaa Oromoo tolfachuuf namoota hedduu dorgoman. Alaabaa qophaa'ina odaa namni file Jaarraa Abbaa Gadaati. Tolchuu kan furate Muhammad Umar Qaadiiti. Eega waa hunda walitti qaceelchanii alaabaa amma ABO'n harkaa qabdu tana faaruu alabaatis tan 50 shubbisaan itti baase. Moggaan lameen diimtuu magariisaa jidduun tan jettu. Sana booda biyya Yaman magaalaa Adan deemanii hojii eegalan. Yeruma tana mootummaa Suuriyaa qunnamanii gargaarsa leenjii waraana
arkatanii yeroo gabaabduuf leenjii waraanaa Suuriyaatti barataniin akkuma leenjii xumuranii meeshaa waraanaatii fi namoota leenjifaman hanga tokko fudhatee jaarraa abbaa gadaa bikka Barbaraatti takka tangama Zeelaa aantutti bu'an. Akkuma doonirraa bu'anii mootummaa Somaalee qabamanii mana hidhaatti galchite. Jaarraa fi namootni hangi tokko waggaa 5 booda hidhaa bahanii gara biyyaa deebi'an. Yeroo waraanni sooressa jaarraa abbaa gadaa hidhamuu dhagayan Elamoo Qilxuu meeshaa fi waraana isa biratti hafe fudhatee biyya seenee yeroo duraati maqaa ABO'tiin dhukaasni bikka Xirroo Carcar Xirroo jedhamtutti banamee eegalliin qabsoo ABO bifa kanaan miseensota afran qallootiin eegalamte. Seenaan biraattis himamaa jirti. ABO waldaya Maccaa fi Tuulamaa keessaa baate warri ja'anis ni jiran. Garuu dhugaan jirtu tana Oromoon Harargee abbaa fi haadha ABO tahuu keessan hin dagatina. Maccaa fi Tuulama akka ijaaramu afran qalloo qooda guddaa keessaa qaba. Dura ta'a Maccaa fi Tuulamaa kan dura obbo Idriis Abdulleeti, obboleessa Profeesar Usmaa'il Abdulleeti. Oromoon naannawa Dirree Dhawaa qubatan ni beektan. Amma gootichi qabsoo Oromootiif ijaa gurra taheetiin isinii dhiheessa. Gootichi keenya Muhammad je'aniis hafuura kana keessattiin guddadhe. Bikka laga Gabaa Waacugee jedhamtuttiin dhaladhe. Jibbansi cunqursaa mootummaan Habashaa nutti jabaateen barnoota dhabuu wajjin bara 1960 takka biyyaa bahee Soomaaliyaa Hargeysaa seene. Akkumaan achi seeneen jaarraa abbaa gadaa faanis xiqqoona dura qabaman je'e. Achitti alaabaa Oromoo arkuunis isa gammachiifte. Manguddoonni afran qallootiin wal arke. Warra akka Isaa dargaggoota biraa wajjin barnoota militarii akka seenan gaafatan. Warri Anfarii fi Isaa fi Ogaadenii wajjin leenjii eegalan. Barsiisonni isaanii warra Raashiyaa turani. Hiree barnoota amata 4 arkateen. Gootichi keenya Jeneraal Raashiyaa Uree biratti jaalatamaa tahee akkasitti barnoota akkaataa hoggansaa militariitii fi tajaajila fayyaatii fi riphee lolaa barate. Dhumarratti mootummaan Somaalee barattoota sobuu akka darajaa bareedduu damoosa fudhatanii mootummaaf hojjatan gaafatan. Warri Anfarii fi Isa didanii Jabuutitti galan. Warri Ogaaden ni hayyaman. Keenya Ziyaad Barreen ammoo gootichi keenya duraanuu Somaaleef hojjechuu amata 4 waan damoosa malee bilisummaa Oromootiif if qabeef lakkii ani aatanaaf amata 4 as ture je'ee dide. Ammallee hamma ajajni dhufuuf manguddoo afran qallootan yeroo saniif waa gaggeessiturraa usee eeggachuu ture. Mootummaan Somaalee yeroo sana Itoophiyaatti duuluuf qophaawaa waan turteef namni murna Itoophiyaa lola ja'u hunda ni deeggaru. Dhuma bara 1975 sooressi faan hidhaarraa bahanii gama biyyaa seenan. Yeroo qopheeffameef gaggeessaa dirqama fudhatee dawaa fi shaabbaa yookaan sumudaa ABO fuudhee jala magaalaa Awwadaa dhaqe. Gameessi Muhammad Misyoon yookaan Muhammad Usmaani. Akkuma magaalaa Awwadaa dhaqeen jaarraa abbaa gadaa Ahmad Bunaa fuudhee Finfinneettiin kute. Muhammadii fi Aadam Tokkaallee yookaan Mul'is abbaa gadaa Shariif Kaalid xiqqoo turan. Haa ta'uu malee Muhammad waan afaan Somaalee beekuuf ammallee
barnoota militarii qabuuf manguddoo afran qallootan hargeysaa jirturraa xalayaan jarjaraa yookaan hatattama awwadaa'itti ergan akka achitti deebi'ee hojjetu gaafatan. Yeroon tun yeroo Somaaleen Somaalee galbeet jaaruuf waraana walitti qabuu jirtu turte. Oromiyaa irratti bobbaasuuf deemtuuf qophaayisaa jirtu. Maaliif jaarraan faanis waan waldidanii maqaa Somaalee abboo jedhu itti baasuun dirqama sodaa ta'e. Tanaafuu nama lubbuu kanneen isaan keessa taa'ee hojjetu isaan feesisa. Guutuu seenaa tanaa kitaaba gooticha keenya barreesse kan maqaan isaa Muhammad Misiyoon yookaan Muhammad Usmaan jedhu dubbisa. Bal'inaan imala qabsootii fi qooda qabsoo Oromootiif gumaachee barreesse. Seenaan yeroo himamtu naannoo iddoo takkarratti xiyyeeffanti. Anis dhalataa Harargee waaniin ta'eef naannawa kiyya waaniin akka gaariitti beekuuf qabsoon Oromootis waan Oromoota naannoo Harargeetiin eegalamteef dhaloota dhufuuf seenaan tun dabruun dirqama je'eetiin amana. Qabsoon abaa'oo akka Maccaa fi Tuulama keessatti dhalattee himamaa akka jirtus nin beeka. Garuu dhugaan jirtu bu'uurri qabsoo Oromoo qabsoo tanaa afran qalloo tahuu Oromoonni hundi beekuu qabdi. Oromoon hundi beekuu qabdi. Walakkaa bara 1960moota keessa sooreysi jaarraa abbaa gadaa hayyuun keenya Sheek Muhammad Adam, Muhammad Bookee, Shantam Shubbisaa, Abdullaahi Luungoo, Eelamoo Qilxuu faan mul'isa abbaa gadaatiin miseensota biraatiin jaaramtee faajjii alabaa Oromoo baafatanii leenjii waraanaatiif gargaarsa barbaaduuf gara biyya Adan deeman. Hadaraa kitaaba kana dubbisaa waliif dabarsaa. Kitaabni kun waa hedduu guututti if keessaa qaba jechuu kiyyaa miti. Waa hedduutu hafe tan dhaloonni Oromoo marti beekuu qaban. Waan hafees namootni beekumsaa fi dandeettii qaban barreessaa. Qoonni ilmaan Harargee qabsoo Oromootiif gumaachan baay'ee guddaadha. Garuu namni biraa akka wareegamaa fi qooda keenya nu barreessu eegaa jirra. San hin barbaachisu. Namni waan barreessu dandayu haa barreessu. Namni waa himuu dandayu haa himu. Daawwattoota hordoftoota keenya, qophiin seenaa fi imala qabsoo Oromoo gootichi keenya Muhammad Misiyoon godhee fi namootan qabsoo Oromoo bu'uureessan wajjin kaleessa Somaalee fi biyya keessa naannawanii qabsoo tinnisaa turan. Kutaan tokkoffaa isaa asumarratti raawwatama. Kutaa lamadaatiin kan walitti deebinu taana. Nama torbaanii nu haa taasisu. Nagayattiin isinin jaa.